Walaloo walaleessaa gurra aplikeessaa gurra qofaa miti afaanin callisa. Walaloo kan gootiif kan sababa ta'e hojii boonsaa kana riqicha jiginnaa ta'uu kan daganne hojii boonsaa kana riqicha jiginnaa ta'uu kan daganne. Hojii riqichaa kun hojii salphaa miti agarreen dhageenya hojii akkanaati. Agarreen dhageenya hojii akkanaati. Yeroo niin dhagahu riqicha hojjenna ayyoonni ramana sadi biyya kana hojiidhaan agarre kunoo innis kana hojiidhaan agarre waliin bayinaa waraabatti jira hojiidhaan agarre kunoo innis dhaabbaddu waraabatti jira keessumaa dabarsa keessumaa duraayiidhaa ittira kutanii fakkeenya uummataa dadhabee osoo hin jedhin misoomaaf hojjetan. Hundee inni baadiyyaa xiqqoon irraa tuqaa waan isaan hojjetan maal kiinee fita akkuma takkaan isin irraa tuqaa yoon firii lakkisan rakkoo hawaasa isaa hojii bara darbee hojii dinqisiisaa mana barumsaa isaa haaromsa. Yoo hamilee haaliidha osoo hin jedhin hin tabaaddatanii kana hundaafis barbaasiin isaanii akkuma kanaatti harka qalleeyyiinis gargaarsa baasanii hamilee gargaarsa baasanii. Hojiin qeerroosanii galatoomaa jedhan hundumti isaanii galatoomaa jedhan hundumti isaanii. Namni tokko haala dinqisiisa kan inni yaade ol hojiin agarsiisa. Kakkanaa qabaachuun hedduu nama boonsa. Kakkanaa qabaachuun hedduu nama boonsa. Eenyu fayyadanii hedduun dhiphatina sanyii Abiy Ahmed Shaamii Ibrahim Cimaa. Waa'ee eenyu fayyadanii hedduun dhiphatina sanyii Abiy Ahmed Shaamii Ibrahim Cimaa waa'ee isaa yoon kaasu eenyu fayyadanii hedduun dhiphatina osoo na lallabuu ustaanii yaa'ina Shaamii Ibrahim Cimaa sanyii Abiy Ahmed Shaamii Ibrahim Cimaa sanyii Abiy Ahmed Shaamii Ibrahim Cimaa waa'ee isaa yoon kaasu calliseetii miti. Manaan numa qaba akkuma namaatti hojii numa qaba yoon takka dhabeeti hundaa'uu lakkisee beela garratti hirmaachisee hojii boonsaa kana hamilee badhaadhinumaa'u arra mirkaneesse badhaadhinumaa'u arra mirkaneesse hojii Shaamii Ibrahim yoon kana qofaati hojii dhabaadhaafis hojii dhabaasaati hunduu naaf eebbisa Shaamiin ija gooti hunduu naaf eebbisa Shaamiin ija gooti hamilee. Hayyan takkanitti hojii achanaati Shaamii Ibrahim Boonan dinguu dayyaasaati Shaamii Ibrahim Boonan dinguu dayyaasaati. Hayyoom Shaamii qofa rabbiin nu badhaase gadiisa burgoonaan leencaa hafi geesse. Kabiyyuu si'aanaa. Daadhii badhaase. Bakka asumarratti umriiwwan. Kadiisa burgoonaa leencaa hafi geesse. Waan qofaa miti alagaa kajeele. Hojiin kadiisa burgoonii nameenuma yoonni nima jedhe guyyumaatu nima. Kadiisa burjechuun hedduu beeka namaa. Kaniin dubbatiin hedduun of galchaa hojiin keessan qoftii hedduu isin boonsa. Isin qofaa miti Oromiyaa boonsa. Isin hin dhageenye keessummoota keenyaa kanatti argamtan eebbisa hojii keenyaa nuuf eebbisuu keessanii hedduu galatooma. Ammaa hin deebinaa gama riqichaati wayi tokko lama geerri